Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a har'a mana murtii dhiyaatee jira. Mana murtii yeroo dhiyaatetti cancalaan harki isaa hin hidhamne. Gama biraatiin immoo dhimma obbo Taayyeetti wal qabatee hoogganaa mana sirreessaa mana murtii akka dhiyaatan ajajni yeroo lammaffaa fi bahuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu guutuu naannoo Tigraayitti har'a hiriirri mormii gaggeeffamee oolee jira. Uummanni naannoo Tigraay magaalota hunda keessatti tokkummaan bahuudhaan sagalee isaa dhageessifataa oolee jira. TPLF illeen mootummaa federaalaa akeekkachiisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa arganne kan qindeeffanne kan isin biraa geenyu ta'a. Oduu oolmaa Oromiyaatiin immoo lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu zooniilee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru haala adda ta'een cimee itti fufee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee irratti hadheedhuudhaan haleellaa raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu fi tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyyaalallee qabna. Guutuu odeeffannoo wajjin kan isin wajji turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Dhimma obbo Taayyee Danda'aatiin wal qabatee hoogganaa mana sirreessaa akka dhiyaatan manni murtii irra deebiidhaan ajaja kennee jira. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a har'a mana murtii dhiyaatee jira. Himataawwan sadii irratti banamanii dhimmi isa mana murtii ol'aanaa federaalaa Ramaddii Lidataa ilaalamaa kan jiru deeta ministeera nageenyaa duraanii akkasumas miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a beellama har'aatiin kaateenaa malee yookaan immoo kaateenaan harki isaanii osoo hin hidhamin dhaddacha irratti dhiyaatuun himamee jira. Mana sirreessaa Abbaa Saamu'eel jedhamuun beekamutti kan argaman aangawaan duraanii kun beellama gurraandhala 6/2018 tureen dhimma kaateenaa harki isaanii hidhamuun wal qabatee dhaddachatti osoo hin dhiyaatin hafanii ture. Beellama ture irrattis manni murtichaa obbo Taayyeen kaateenaan malee akka dhiyaatan har'atti beellamee ture. Akkasumas hoogganaa mana sirreessichaa beellama darbe irratti obbo Taayyeen kaateenaan yoo siif goone malee siin dhiyeessinu jechuudhaan hambisuun wal qabatee sababa isaanii qabatanii akka dhiyaataniif ajaja kennee ture. Haa ta'u malee ajajni mana murtichaa inni lammaffaan akka hin raawwatamneef hoogganaa mana sirreessichaa beellama har'aa irratti dhaddacha irratti osoo hin dhiyaatin hafanii jiru. Manni murtichaas aangawaa mana sirreessichaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 4/2018 dhaddachatti akka dhiyaatan irra deebiidhaan ajaja kennee jira jechuudhaan abokaatoon obbo Taayyee himee jira. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan breaking news. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Jaal Sanyii Nagaasaa waliin mootummaatti harka kennatan hedduun isaanii mana hidhatti guuramuu kana dura isiniif gabaafnee turre. Har'a miseensonni kunneen namni 135 irratti himanni baname mana murtitti dhiyaatuun dhagahamee jira. Namoonni 135 kun guyyaa kaleessa Ambootti mana murtitti dhiyaatanii himanni irratti banamuun mirkanaa'ee jira. Himanni irratti banames yakkoota hedduun yoo ta'u yakkoonni irratti himataman dirqisiisanii gudeeduu saamicha qabeenya dhuunfatee fi mootummaa akkasumas ajjeechaa qondaaltota waraana mootummaa irratti raawwachuu yookaan lixa shaggaritti raawwatanii turu. Inni biraa namoota ukkaamsanii mallaqa guddaa irratti gaafatuun saamicha raawwataa turuu isaaniitiin irratti baname jedhamee jira. Oduun itti aanu har'a guutuu naannoo Tigraayitti magaalota hunda keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee oolee jira. Murtee manni marii federeeshinii dabarse kan bakkoota 5 naannoo Tigraay jalaa baasuun filannoon akka irratti gaggeeffamu murtaa'e irratti mormii gaggeessuun har'a sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Murteen mana marii federeeshinii kun immoo uummata Tigraay gama tokkotti waan fide fakkaata. Uummanni Tigraay kan keessatti fi kan alaa gama tokkotti dhufuun tokkoomuudhaan tokkummaadhaan banii har'a sagalee dhageessisanii jiru. Akkasumas TPLF mootummaa federaalaa akeekkachiisee jira. Hoogganaan garee TPLF Debre Tsiyoon Gabra Mikaa'el fi pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa waliin ta'uudhaan ibsa baasanii jiru.
Ibsa waliin ta'uudhaan isteediyeemii Maqaleetti baasan kanaan lafa isaanii deebifachuuf muraannoorra akka jiran ibsanii jiru. Akkasumas ibsa baasaniin waraanni mootummaa federaalaa namni tokko daangaa Tigraay ce'ee ni argamoo akka ta'u taate tarkaanfiin TPLF fudhatu cimaa fi akkaan ulfaataa akka ta'e akeekkachiisanii jiru. Hawaasni Tigraayis hiriira mormii irratti dhaadannoo garaagaraa dhageessisanii jiru. Lafa isaanii deebifachuuf kallattii kamiinuu qophiidha jedhanii jiru. Gama biraatiin murtee manni marii federeeshinii dabarse kufaa ta'uun gabaafamee jira. Obbo Getaachoo Raddaa murtee kana kufaa taasisuu irratti gahee guddaa taphadhe jedhee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo Ganda Qoree jedhamu keessatti guraandhala 23 2026 halkan manneen uummataa keessa faca'uun badii tokko malee nyaata nuuf kennaa jechuun erga nyaatanii booda nyaatni isin nuuf laattan kun nuuf hin taane jechuun meeshaa hidhatanii nageenya biyyaa ittiin booressaa deemaniin sodaachisanii akka reeban jiraattonni dubbatu. Waraanni ergama namdara ruleen jalii ba'an kunneen ajaja qaama isaanii olii irraa fudhatanii ba'an guutummaa guututti uummata nagaa siyaasa kam keessaa hin qabne ija shakkiin ilaaluun miidhaa qaamaa akka fedhanitti irratti raawwachaa jiru. Sabicha duguugee lafa irraa balleessuuf kan duuba deebi'ee hin beekne Koloneel Abiy Ahmad jibba uummata Oromoof qabuuf sirriitti beeksifatee kan jiru waggaa ta'u tiksitoota isaa Oromiyaa keessatti bobbaasuun dhalli namaa akka inni jireenya galaloo jiraatu gochisiisaa jiraachuun isaa dhugaa mul'atudha. Dhiigni ilmaan Oromoon gara aangootti dhufee erga aangoo qabatee haala mijeeffatee booda ilmaan Oromoo kutaaf lagaan qoodee abbaa fi ilma wal ajjeessaa obbolaa garaa tokko gargar baasuun sirnoota Oromoon dura ittiin cabe haaromsuun duguuggaa sanyii Oromiyaa irratti raawwachaa jiraachuun isaa dhugaa yoomiyyuu haalamuu hin dandeenyedha. Tiksitoonni barcuma abbaa irree Koloneel Abiy Ahmad kufaatii siyaasa diinagdee gama maraan empaayeratti mudate irraa ka'uun ilmaan Oromoo ukkaamsanii gara mooraa leenjii sirnichaatti guuraa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuu ganda Odaa Lalisaa jedhamu keessatti gaafa gurraandhala 21/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Amba'uu Biiftuu, Ifaa Mararaa, Faqqadaa Dabaloo, Moosisaa Yaadataa fi Bayyanaa Gammadaa jedhaman mana jireenya isaaniitti ukkaamsuun gara waraanatti geessuu maddeen himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen abbaa maatii akka ta'an eeruun lukkeeleen gara jabeeyyii biltsiginnaa immoo fedhii isaanii malee afaan qawween dirqamsiisanii akka qaban jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Faashistichi Abiy Ahmad kufaatii diinagdee gama maraan empaayeratti mudate irraa ka'uun ergamtoota isaaf ajaja kennee qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun sarbamiinsa mirga namoo daangaa darbee irratti raawwachiisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo bakka Hurruusa jedhamu keessatti gurraandhala 25/2026 shiftoonni murnamaa fi Abiipiin bobbaafaman finxaaliin Amaaraa namoota nagaa ajjeessanii jiraachuu jiraattonni bakkichaa himan. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti shiftoonni kunneen dhiyeessii nyaataa fi deeggarsa meeshaalee waraanaa gurguddaa murna biltsiginnaa irraa argachuun yeroo garaagaraatti gocha gara jabinaa nurratti raawwataa jiru. Qe'ee keenya irratti barri bara dawwee nutti ta'ee jiraachuuf filannoo dhabnee qaama xiyyeeffannoo hin qabnu birmataa dhabnee ajjecha suukanneessaa simannee jiraataa jira jechuun dabaluun dubbatu. Dargaggoo maqaan isaa Dachaasaa Asabaa jedhamu dabalatee hiriyoota isaa maqaan nuun qaqqabin jiru namoota 3 bakka tokkotti ajjeesuu kan addeessan jiraattonni uummanni bobbee galuuf yaaddoo hamaa keessa jiraachuu fi murni impaareetiin bulchuuf hin jedhus shiftoota kana callisee nurratti ilaalaa jira jechuun himanii jiru. Murni kallattiinis ta'e alkallattiin uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwataa jiru biltsiginnaan shiftoota durattuu jibbaa fi diinuma uummata Oromoo qaban walitti qabee leenjisuun araddaa Oromoo keessa bobbaasuun qabeenya uummatichaa gariin saamsisaa kaan ammoo ibiddaan mancaasaa qe'ee buqqaasuun lafa daangaarraan saamuu gara jabinaan ajjeesanii gatuu ibiddaan gubuu fi daba afaaniin dubbachuun ulfaatu hedduu saba qulqulluu irratti dalagaa fi dalagsisaa jiraachuun akka mul'ataadha. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo keessatti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa maqaa adda addaa da'oo godhachuun hawaasa saamanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfatan gurraandhala 22/2026 irraa eegaluun maallaqa nageenyaa kaffalaa jechuun hawaasa dirqamsiisanii qarshii 700 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa himan. Jaleewwan biltsiginnaa maqaa kaffaltii nageenyaa kennuu diddan isin farra nageenyaati erga maqaama biraa qabdu jedhuun yakkanii gurraandhala 23/2026 qonnaan bultoota obbo Mahammad Abdul Karim
obbo Mahammad Hayimadee Muudee, obbo Mahammad Asoo Hayimad jedhamanii fi kanneen maqaan isaanii adda hin baane danuu hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun baramee jira. Kana malees aanuma kana magaalaa Furdaa jedhamurraa sululkeeleen saamichaan dantaa dhuunfaa isaanii guuttatan torban darbirraa eegaluun maallaqa paartii fidaa jechuun dirqamaan qarshii 300 guuraa jiraachuun ifoomeera. Akkuma aanichaa fi baarattii guutummaa keessatti jaleewwan biltsiginnaa maqaa gosa kaffaltii adda addaa hawaasatti dha'uun guyyaa guyyaan hawaasa ofiifuu beelaa fi qaala'insa jireenyaatiin miidhamee akka itti maatii isaa jiraachisu dhabee rakkatu iraarsuun dantaa garaa isaanii fi galii impaarattii kufee gara waraanaatti deebi'ee utubuuf saamicha irratti bobba'anii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru haala adda ta'een dhibbana itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola deemaa jiru irratti ol'aantummaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti humna guddaa bobbaasuun ooppireeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu gaggeessu kan itti fufe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoollee hadheettiidhuudhaan humnoota mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase miidhaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala lixa shaggara aanaa Adaa Bargaatti loltoota mootummaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaate hadheettiidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa daangaa hin qabne irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa loltoota kana irratti raawwateen loltoota hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduus kan booji'ee fi meeshaa waraanaa hedduu kan irraa booji'e ta'uu beeksisee jira. Meeshaan viidiyoo irratti argitan kun kan Adaa Bargaatti humnoota mootummaa irraa hiikkadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaan kun akkaan baay'eedha. Kanarraa ka'uudhaan tilmaama humnoota mootummaa miidhaan irratti dhaqqabe tilmaamuun nama hin dhibu. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu dhaqqabeen isiniin kenna. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa irratti fudhatu beeksisee jira. Tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Tarkaanfii har'a barraaqan humnoota mootummaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo bobbaate irratti hattee hidhuudhaan raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. Dishqaa dabalatee meeshaan hedduun hiikamu odeeffannoon nu ga'ee jira. Humna dabalataa magaalaa Bulee Horaa irraa iddoo lolaatti ergamtes waraanni bilisummaa Oromoo hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kan miidhaa irraa hafte immoo gara irraa dhuftetti deebise jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een isiniin geenna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Magaalaa guddittii godina Arsii Bahaa Asallaa irraa kiiloomeetira 9 irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Xiyyootti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee lama immoo jiratti yookaan fayyatti harkaan qabee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaalleen ooppireeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Bakkoota hedduutti tarkaanfii fudhataa jiruun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Akkasumas bakkoota hedduutti lola gaggeeffameen hedduu isaanii miidhaa irratti dhaqqabsiisu miidiyaaleen mootummaa gabaasanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru tibba kana akkaan babal'atee jira. Oduu tarkaanfii isa bira akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Wabiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa Guraandhala 26 2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Walageetti humna diinaa konkolaataa sireeffii lamaan imalaa turte haleeluun du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Tarkaanfii laalessaa fudhate kanaan humnoonni diinaa kunneen dhumuu fi kaan madaanii gara hospitaalaatti geeffamuun kan himamu waggaa ta'u gama meeshaa waraanaatiin qawwee AK-8 irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Irree fi waanteensa baawaboon tarkaanfii guggubduu loltoota faashistii biltsiginnaa irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun zoonii kibba bahaa Oromiyaatti kaleessuma Guraandhala 26 godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa ganda Jaawwii magaalaa xiqqoo Jaawwii jedhamtu keessatti loltoota PP yeroo dheeraaf hawaasa nagaa iraarsaa turte waaree booda toora sa'aatii 11tti mooraa ishee keessatti itti marsee rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun loltoota 10 irraa ajjeesee 3 madeessuun kan irraa hafte ari'ee mooricha keessaa baasee jira. Gama meeshaatiin qawwee
qawwee AKM 2 meeshaa boodattafaa 5 gumbii 6 fi qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Loltoonni bilisiginnaa lola kana baaraguun namni 2 qawwee lafa kaa'anii kan badan ta'uu fi kanneen hafan hedduunis hojii kana nurraa fuudhaa jedhanii gungumaa jiraachuu odeessi keessoo isaanii irraa argame ni mul'isa. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Hona Kaachisii keessatti diina irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo argachuu isaa beeksise. Odeeffannoon maddeen irraa argame akka mul'isutti gurraandhala 26 bara 2026 Waboon tarkaanfii cimaa diina irratti fudhateen loltoonni diinaa hedduun yoo du'an hedduun immoo madoo salphaa fi ulfaataa ta'uun isaanii ibsameera. Tarkaanfii kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun keessumaa qawwee akaamaa 15 kaazinaa rasaasaa fi hidhannoo guutuu waliin akkasumas dhodhootuuwwan akka F1 fi dookumantiiwwan garaagaraa hedduun harka Waboo seenuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Injifannoon kunis humni Waboo qindoomina olaanaa fi dandeettii gahaa akka qabu agarsiisee jira. Kana jechuun Waboon qophii fi qindoomina guutuu qabaachuun tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachuu danda'uu fi bu'aa qabatamaa argamsiisuu isaati. Haala wal fakkaatuun Hona Meetaa Roobii keessattis Waboon tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa argateera. Afgaanistaan aleellaa qilleensaa Paakistaan torban darbe raawwatteef deebii kennuudhaan bakka waraana Paakistaan daangaa irratti argamu irratti aleellaa raawwachuu ishee aangawoonni Taalibaan beeksisaniiru. Waajjirri miidiyaa korporeeshinii waraanaa Afgaanistaan ba'aa ibsa kenneen akka jedhetti walitti bu'iinsi cimaan kamisa galgala aleellaa qilleensaa dhiyeenya kana humnoonni Paakistaan bulchiinsa Naangahaarii fi Paaktiyaa keessatti raawwataniif deebii kennuun jalqabeera. Dubbi himaan mootummaa Taalibaan Zabihullaa Mujaahid maxxansa xaarratti barreesseen irra deddeebiin kaka'umsaa fi sarbama geengoo waraanaa Paakistaaniin raawwatameef deebii kennuun hojiin aleellaa bal'aan bakkeewwanii fi dhaabbilee waraanaa Paakistaan sarara duraan irratti argaman irratti jalqabaniiru jedhe. Daangaan biyyoota lamaanii kiiloomeetira 2611 yookaan maayilii 1622 dheeratu sarara duraan jedhamuun kan beekamu yoo ta'u Afgaanistaan sirnaan beekamtii hin kennine. Beeksisa Afgaanistaan irraa ba'e kanaaf deebii atattamaa hin arganne. Dilbata darbee waraanni Paakistaan daangaa Afgaanistaan waliin qaban irratti aleellaa raawwachuun yoo xiqqaate loltoota 70 ajjeeseera jedheera. Afgaanistaan dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoonni nagaa ajjeefamaniiru jechuun himannaa kana kuffifte. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu turaan.